Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakka isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufeetii jira. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti lolli mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamu torbaan kana keessa isa kan darbe caala lolli dhugaa kan fakkeessi hin qabne akka walitti seenee dhukkee walirraa kaasuun shakkamaati jira. Itti aansuudhaan immoo mootummaan federaalaa dhaabbilee daldalaa TPLF 434 irra qoqqobbii yookaan uggurrii kaaheetii jira. Isa kanas gama keessan dhiyeessina. Itti aansuudhaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hayyuun Oromoo armaduraa qorannaa garagaraa gaggeessuudhaan beekamu Dr. Muhammad Abbaa Olii qonnaa fi qabeenya uumaarratti qorannoo qorataa jiruun miilanas badhaasaa argateetii jira. Isa kanas kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa gara guyyaatti EJM irraa isiniif dhiyaatu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkuma beekamu lolli mootummaa wayyaaniitii fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru akka malee cimee itti fufeetii jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa lolli kun kan duraan karaa siyaasaatiin afaan siyaasaatiin wal haleelan qawwee wal haleeluttis ceetii jira. Mootummaan federaalaa guyyaa sadiif poolisoonni humna addaa naannoo Tigraay fi milishoonni naannoo Tigraay fedha isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachuudhaan raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'anii nageenya uummata isaanii tiksuu irratti akka hojjetaniif fedha isaaniitiin akka harka kennatan gochuun ni yaadatama, ajajuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan liyyuu haayiliin naannoo Tigraay irra hedduun kan waraana irratti booji'amanii fi kan fedha isaaniitiin ofii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti kennatan namni muraasni hin jiru. Lakkoofsi isaanii garuu hangana jedhamee tilmaamamuun hin danda'amu. Egaan irra hedduun isaanii immoo raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachuu diduudhaan hanga maayiitti raayyaa ittisa biyyaatiin wal waraanuudhaaf qophaa'aniiti jiru. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad guyyoonni sadiin isiniif kenne xumurameetii jira. Amma kallattiidhaan gara tarkaanfii hamaa fudhachuutti ceena jedheetii jira. Lolichi akka malee jabaatee hammaatee deemaatii jira. Dhukkee rabbii walirraa kaasuudhaaf socho'aatii jiru. Kanaaf ummanni waan jiru ija gatii qabduun laaluu qaba. Akkasuma rookeettonni misaayiloonni lafa fagoo deeman bakkarraa gara bakkaatti waan furguggifamaniif ummanni yeroo hundaa of eeggannoo gochuu qaba. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi torbaan kanaa fi torbanan itti aanan keessa bifa hammaataa ta'een ni gaggeeffama jedhameetii eegamaatii jira. Nus waan lolli kun irra ga'e tokko tokkoon faana buunee gama lachirraayyuu gama biltsiginnaatii fi gama TPLFtiinis miidhaa dhaqqabee fi injifannoo galmaahee kan gurraa isin buufnu ta'uu gamanumaan waadaa isiniif galla. Odeeffannoo keenya itti aanuun akkaawuntiin dhaabbilee TPLF 34 irra dhoorkiin kaameetii jira. Abbaan alangaa waliigala Itoophiyaa dhaabbilee daldalaa fi dinagdee TPLF kan jedhaman 34 irra uggurrii kaayeetii jira. Akkaawuntiin baankii dhaabbilee kanneenii bakka jiru hundatti akka hin sochoone dhoorkameera jechuun miidiyaan biyyaalessaa abbaa alangaa wabeeffachuun gabaaseetii jira. Kanneen qoqqobbiin irra kaamee oomishaalee fi dhaabbilee daldalaa yoo ta'an dameewwan faayinaansii, albuuda, ijaarsa, daldala jumlaa, geejjiba, oomishaalee industirii fi kanneen kana fakkaatan keessatti argamus jedheetii jira abbaan alangaa federaalaa. Kana malees dhaabbileen TPLF waliin hidhata qaban hundinuu kanneen qoqqobbiin irra kaame keessatti argamu. Dhaabbati ijaarsa Suur Construction jedhamu dhaabbati hojii daldalaa meeshaalee alaa galchuu fi jumlaan gurguruu, guunan, warshaan oomisha huccuu, alimaadan, warshaan simmintoo, maasaaboon, hojii geejjibaa fi daldalaa alaarratti xiyyeeffachuun kan hojjetu dhaabbanni Tiraansii Itoophiyaa jedhamu kanneen qoqqobaman keessatti argamu. Kana malees dhaabbatni oomisha qoricha Addis Faarmaasitikaal, dhaabbati misooma albuuda Iznaanaa, qaama konkolaattota gurguddoo kan alaa galchuu fi kan walitti suphu dhaabbanni Masfin Industrial Engineering, Baasiin Salaam akkasuma dhaabbati maxxansa Meegaa jedhamu kanneen ugguraman keessatti argamu.
dhaabbileen daldalaa fi tajaajila hedduun hidhata TPLF waliin qaban hundinuu akkaawuntiin baankii isaanii baankiiwwan hunda keessayyuu akka hin sochoone abbaan alangaa dhorkeetii jira. dhaabbileen qoqqobaman kunneen biyyattii keessatti mallaqa guddaa ta'e kan sochoosan yoo ta'u mootummaanis tarkaanfii kana kan fudhate humnoota TPLF amanamoo ta'an waliin erga lola keessa galee torbaan lama boodaadha. naannoon Tigraay kan TPLF hoogganamu mandhee raayyaa ittisa biyyaa naannichaa keessatti argamu haleeleera jechuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad erga opereeshinii waraanaa eegalanii tarkaanfiiwwan hedduu fudhataniiti jiru. dhaabbileen qabeenya TPLF jedhaman kunneen qoqqobamuun isaanii duras abbaan alangaa federaalaa kun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay irraa bakka bu'an mirgi himatamuu dhabuu isaanii akka irraa mulqamu godhee ture. dabalataanis hooggantoota dhaabbileen ugguraman kunneen dabalataa caasaa nageenyaa federaalaa fi naannoo keessatti itti gaafatamummaa adda addaa irraa kan turan namoota 96 to'annoo seeraa jala oolchuuf ajaji ba'ee ture. odeeffannoo kanaan akka hubachuun danda'ametti Dr. Abiy Ahmad warra Maqalee jiru waraanaan kallattii afraniin achitti marsee akkasuma dinagdee wayyaanee kan biyyattii keessatti socho'u mootu uggurri harka irra kaa'uudhaan jaratti hiyyoomsaa asiin immoo ibiddaan tumuuf akka muratee ka'etu beekama. egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa waan jiru gama saniin kan yeroo gara yerootti gurra isin buufnu ta'a. gama biraatiin loluma mootummaa bilchiginnaatii fi mootummaa TPLF jidduutti gaggeeffamaa jiru kana keessatti lammiileen Itoophiyaa 30,000 ol Suudaanitti baqatan keessaa harki caalan ijoollee akka ta'e dhaabbanni UNHCR beeksiseetii jira. lammiileen Itoophiyaan kumaan lakkaa'aman lola mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru baqatanii gara Suudaanitti ce'an keessaa walakkaa ol kan ta'an daa'imman ta'uu UNHCR beeksise. Suudaanitti qindeessaa deeggarsa yeroo balaa UNHCR kan ta'an Jinas Hasman naannoo daangaa Itoophiyaa karaa Tigraayin jiru bakka Kasalaa jedhamutti argamuun haala baqattoonni Itoophiyaa kunneen itti jiran ilaaluu isaanii BBCtti himaniitii jiru. lakkoofsi namoota daangaa ce'uun gara Suudaanitti baqachaa jiranii haalaan dabalaa akka jiru kan himan Jins ammas namootni 30,000 ol ta'an Suudaanitti baqataniiru jedheetii jira. lakkoofsi kun guyyaan dabalaa jira. kaleessa qofa namootni haaraan 2,300 ta'an as gahaniiru. kaleessa duras kan haaraa dhufan 5,000 oli jechuun aanga'aan UNHCR kun beeksise. baqattoonni Itoophiyaa kunniin karaa sadiin gara Suudaan dhufaa akka jiranii fi naannoo Kasalaa fi Hamdaayaat jedhamanitti simatamaa akka jiranillee himame. naannolee lamaan kanarraa lafa gara kibbaatti fagaatee argamuunis akkasuma namootni daangaa ce'anii baqachaa jiran jiraachuu Jins himeeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ergaa gabaabaa Twitter gubbaatti guyyaa kaleessaa waa'ee namoota lolaa baqatanii daangaa ce'aniitti maxxansaniin lammiilee keenya deebisuuf qophiidha jedhaniitii jiru. mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya biyyoota ollaatti baqatan simatee deebisee hawaasa wajjin makuuf qophiidha. namoota nagaa baqatan kanaaf qabeenya isaanii eegne deeggarsi namoomaa karaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka qaqqabu gochuuf yeroo deebi'anittis nageenya isaaniif wabii kennina jedhan. UNHCR naannoo Hamdaayaatti jedhamu buufata baqattoota 100 lakkaa'amuuf gahuu danda'u kan qabu akka tureef amma baqattoonni achitti argaman humnaa ol ta'uu isaaniirraa kan ka'e magaalaa xiqqoo Hamdaayaatti jedhamutti dahoo argatan kamuu jala bulaa jiru jedhan. ummatni naannichaa arjaa ta'uu isaatiin baqattoota Itoophiyaa kanaaf waan qabu hunda hiraa jiras jedhaniitii jiru. Hooggantoonni naannichaa lafa baqattoonni kun irraa qubatan mijeessuun gargaaraa akka jiran dubbatan. Qindeessan yeroo balaa UNHCR damee Suudaan kan naannoo daangaatti baqattoota Itoophiyaa yeroo dubbisanitti lola naannoo isaanii keessatti adeemaa jirurraa kan ka'e sodaa guddaa keessa jiraachuu hubachuu himan. Namoonni gariin ani dubbisee miidhaa fi waraana guddoo keessaa baqatanii akka dhufannatti himaniiru kan jedhe Jins bakka amma jiran kanatti illee sodaa waan qabaniif sagalee ofii irratti egaa asitti homaa hin taanu jedhanii gaafatu jedhan. Guyyaa guyyaan
kumaan kan lakkaawaman gara kanaatti baqachaa waan jiraniif deeggarsa barbaachisu kennutti hanqinni jira jedhaniiti jiru. Sadarkaa idila addunyaattis ta'ee dhaabbilee Suudaan keessa jiran irraa deeggarsa walitti qabaa akka jiranis himaniiti jiru. Waldura dhaabbannaa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay hammaachaa dhufuun gara haleellaa waraanaatti erga ce'ee torbaan lama ta'uuf deema. Suudaan sadaasa sadii bara 2020 halkan humni addaa naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiru irratti haleellaa raawwachuu isaatiin muummee ministeera Abiy Ahmed waraanni tarkaanfii akka fudhatu kan ajajan. Lolli kun gara wal waraansaatti guddatee nageenya biyyoota ollaallee jeequu mala sodaan jedhu yeroo dabalaa jira. Kanaaf ka'umsa guddachuunis hogganoonni biyyoota addunyaa garagaraa waraanni akka dhaabbatuu fi rakkoon jiru mariin akka furamu dhiibbaa gochuutti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo egaa lola kana namni yoo achi ilaalu waan salphaa fakkaata. Lolli garuu akkatti lubbuu lammiilee nagaa galaafatee kan ka'ee irraa bukkisee lubbuu daa'immanii fi haawwolee hedduu barahaa keessatti nama fixa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa lolli kun karaa nagaatiin akka xumuramu hawwuu hin dagatinaa jecha oduu keenyaa kawaa'ee Dr. Muhammad Ali Mootu oduu itti aanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oduun keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Oduu biraatiin deebinee hanga wal galuutti nagaan nuuf tura.